Jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota sukkaarree fayyadtuuf jirtu bakka jiraattanii bakka jirtanitti nagaan xiyya ga'uun irraa maddi ta'e sinaa dhaqqabu isiniin jedha. Warroonni YouTube chaanaalii kiyya faaraa taata YouTube kiyya sabiskiraabii laayikii gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Maatiin kiyya immoo reebiidhaan baga nagaan dhuftanii weelkaam isiniin jedha. Viidiyoo kiyya laayikii naa gochuu hin dagantinaa isiniin jedha. Ijoollee Oromoo walaa jajjabeessuun wal cinaa haa dhaabbannu. Isiniin jedha har'ammoo gaaffii deebiianii fi hariyyaan xiyyaas maraan isinii faaraa miti gaaffii deebii qabannee dhufnee har'asi haga dhuma viidiyoo keenyatti nu faana turaa isiniin jenna. Mee hordoftoota kiyya nagaa gaafadhu isaan dhala gara gaaffii deebiitti si dabarsa. Jirra jirtu ilmaan Oromoo hundi keessanuu Bakka jiraattan isiniin jechaati. Har'a gaaffii deebii kenna viidiyoo gabaabduudha haga dhumaatti nu wajjin tura nafeerra kenna gaaffiidhaaf qophiidha. Okay, mee addunyaa kanarra yoo waan tokko raawwatte nama si qeequmu nama si deeggaru baay'ata. Nama na deeggaru baay'ata. Okay, nama si deeggarutu baay'ata. Gaaffiin itti aanu immoo mee warra si deeggaru kun maaf si deeggara jettee yaadda? Ani nama kamiiyyuu nan jaaladha seenan kabajas. Okay, sanumaaf si deeggaranii jechuudha. Mee osoo carraa argattee Jawaariin wal argite maal gochuu yookaan maal jechuu ni feetame? Abiyyi achi balleessitu goota sana qitaa hin jedhan. Abiyyi aangoo irraa buusiiti bakka aangoo san gahii taa'ii jettaan osoo carraa argattee jechuudha. Okay, gaaffiin itti aanu mee fuulduratti Oromoon maal akka godhe yookaan maal akka ta'e jiraatu yaadda? Akkuma hanga ammaa qabsaa jira kanatti qabsoo isaanii akka itti fufuun barbaada. Okay, qabsoon Oromoo akka itti fufuu fi akka Oromoon tokkummaadhaan falmatee injifannoo yookaan bilisummaa argu feetaa jechuudha akka yaada keetti. Okay, mee osoo guyyaa lamaaf si dhoorganii nyaata moo bishaan moo kam obsuu feeta? Nyaata obsuu feeta. Nyaata obsuu feetaa bishaan obsuu hin feetu jechuudha. Okay, gaaffiin itti aanu mee osoo akkamitti falmatee Oromoon bilisoomattee yaadda? Falmatee yoo waliigaltee qabaatanii yoo qabsaa'anidha. Sirriidha. Sabni waliigaluu fi namni tokkummaa qabu yoo falmate yoo gamtaan ka'e ni injifatallee ni mo'allee bilisummaallee ni arga waliigala waan ta'eef waa hunda irra gahuu ni danda'a jechuudha. Garuu namni waliif hin galle sabni waliif hin galle yoomiyyuu alaa galuu hin danda'u. Kanaafiyyuu waliigalan alaa galan akkuma jedhan san tokkummaadhaan waliigalanii tooni afaan tokko dubbatan aadaa tokko qaban safuu tokko qaban waan ta'eef tokkummaadhaan waliigalanii tooni akka uummanni keenya falmatanii fi akka injifannoo argatan asumaan dhaamsa keenya. Kanaafiyyuu waliigalee gaaffiin itti aanu mootummoota biyya bulchaa turan keessaa tokko kan Oromoof godhe yookaan saba kanaaf gaarii godhe yookaan saba kanaaf gaarii hojjete jettee yaaddu kan sitti tolu kan filattame? Mallas. Okay, mootummaan sabaa fi Oromoodhaaf ta'ee sabaaf dhaabbatee jettee yaaddu tokko Mallasii jechuudha. Okay, gaaffiin itti aanu artistoota yookaan gootota Oromoo keessaa warroota lubbuun darban keessaa eenyutu seenaa Oromoodhaaf dhaamee darbe jettee yaadda? Hacaaluu Hundeessaa. Okay, seenaa Hacaaluu Hundeessaa tokko nu yaadachiisuu ni dandeettaa? Ni dandeettaa? Okay. Waa hedduutu jira isaan keessaa ani Oromoof qaaliidha kan jedhe ni jira. Maqaan du'u seenaaf abbaan hin du'u kan jedhe ni jira. Waa hedduu dubbatee waa hedduu isa qofa osoo hin taane artistoonni yookaan gootonni yookaan hayyoonni Oromoo warri Oromoof qabsaa warri Oromoof dubbachaa warri Oromoof dhaadachaa warri Oromoon akka tokkoomtuu fi warri Oromoon akka bilisoomtuu fi warri Oromoon akka injifannoodhaan Oromoon mirga ofii kabachiifatee aadaa ofii kabachiifatee sabuu ofii kabachiifatee akka saba kamiitiyyuu ta'ee tooni jiraatu
jecha lubbuu ofii aarsaa godhanii Oromoodhaaf seenaa dhaamanii yookaan saba isaaniitiif seenaa boru seenaa dhaloonni qubee seenaa boru ittiin waamanii fi seenaa boru ittiin yaamamaniif ittiin yaadataman waa hedduutu dubbatame jechuudha. Waa hedduu dubbatame isaan keessaa seenaa Hacaaluu Hundeessaa. Seenaa Hacaaluu Hundeessaa ani Oromoof qaaliidha jedhee kan yaadatamu. Okay, gaaffiin itti aanu namni yeroo baay'ee gaaffii maaliif gaafata? Gaaffii jaalalaa. Okay, namni yeroo baay'ee gaaffii jaalalaa si gaafata jechuudha. Gaaffii biraa isin gaafata ammoo irra caalatu gaaffii jaalalaa ta'a. Irra caala gaaffii jaalalaati. Okay, namni yeroo baay'ee gaaffii jaalalaa si gaafata jechuudha. Okay, gaaffiin itti aanu Jawaar Mohammed yookaan hayyoonni Oromoo maaliif hidhaman jettee yaadda? Waan qabsaa'aa ta'anii waan dhugaa dubbatanii Oromoodha. Sirriidha. Hayyoonnis ta'ee gootota Oromoo ta'ee artistoota Oromoo ta'ee waan dhugaa Oromoo falmatanii fi waan dhugaa sabaa dubbatanii fi waan gabrummaa didaniif malee badii qabaatanii miti. Saba hin ajjeesne wanta gandaa saamne badiidhaaf hin kaane garuu Oromoon haa bilisoomtu. Oromoon akka ofii barbaadetti haa jiraattu. Oromoon akka ofiitti falmattee haa jiraattu jedhee Oromoo waan gaaffii gaafateef hayyoonni Oromoo waan gaaffii gaafateef hidhaadhaan dararaman malee hayyoonni keenya badii qabaataniiti miti. Hundinuu ni beeknaa jechuudha kan waan ifaan ifatti jiru. Kanaafiyyuu viidiyoon keenya har'aa asumarratti xumuree jira. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagahaan tura. Galatoomaa viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti baay'ee.